Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo, maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltan, akkamiyyoo na eegdan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya akka balleessa keenyaa too nutti hin lakkoofne, akka dhiifama isaan guyyaadhaan nu ga'e maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Dhaggeeffattoota Hayilee Tuub hunda keessaniif nageenyi Waaqayyoo hunda keessanii haa ta'u jechaa, jaalalli Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti wanta baay'ee barbaachisaa ta'e tokko kan hundi keenyaayyuu itti gammannu tokko kan ani qabadhee dhufe jechuudha. Kanaafuu akkuma suura kanarratti agartan faarfataa tokko waliinin isin barsiisa jechuudha. Faarfataan kun oolmaa guddaa nuuf oolee waan jiruufi oolmaan inni nuuf oole kun maalidha? Maal nuuf hojjeteeti hanga kana kan nutti himuuf dhuftee hanga jettanitti akka qophiidhaan eegdaniin isin gaafadha jechuudha. Egaa waa'ee faarfataa kanaa yoon isinitti himuu barbaadu, faarfataan kun maqaan isaa Ko'el Shawaa yookaan Geetahuun jedhama. Barataa yuunivarsiitii Walqixxeetti baratudha. Faarfataan kun egaa yeroo hedduuf walaloo adda addaa toora feesbuukii isaarratti kan nuuf qoodaa turedha. Guyyaa har'aa maal nuuf qabatee dhufee kan jedhu kan waliin laallu ta'a. Hundi keessanuyyuu Hayilee Tuub waliin akka taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Turtii booddee deebinee walitti dhufna. Hangasitti turtii gaarii. Dhaggeeffattoota Hayilee Tuub deebinee walitti dhufnee jirra. Egaa faarfataa Ko'el Shawaa wanta baay'ee hundi keenya haala salphaadhaaniin itti fayyadamuu dandeenyudha kan inni nuuf qoode jechuudha. Kunis kitaaba kana kan inni nuuf qoode. Kitaabni kun PDF'dhaan qophaa'ee kan nu bira qaqqabeedha. Hundi keenya haala salphaadhaan argachuu ni dandeenya. Haala salphaa ta'een guruppii adda addaa irratti walii qoonnee irraa barachuu ni dandeenya. Irraa saba keenya barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Barumsa faarfannaatiin wal qabatudha. Kitaaba kana keessatti barreeffamni isaa haala namatti toluun kalarii guutuudhaan kan ta'een kan barreeffame, meeshaaleen achi keessatti barreeffaman haala gaariidhaan dubbisuudhaaf akka nu mijatutti kan barreeffamanidha jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuyyuu kitaaba kana argachuu ni dandeessu. Kaffaltii hin barbaachisu, bilisaadha. Hundi keessan bilbila keessan irratti daawunloodii godhachuudhaan dubbisuudha akka namatti tolutti. Faarfataan kun kan inni nu qopheesse. Faarfannaan waa'ee faarfannaa wal qabsiisee faaruu jechuun maal akka jedhamu, faarfannaan Itoophiyaatti akkam akka ture, maalummaa faarfannaa, meeshaalee qulqullaa'oo faarfannaadhaaf itti fayyadamnu, akkasuma illee gosoota faarfannaa, wantoonni adda addaa zeemaalee jiran hundumaayyuu as keessatti wal qabatee kan nuuf qophaa'edha. Baay'ee namatti tolaa. Hundi keessanuyyuu kitaaba kana argachuu qabdu jechuudha. Akka yeroo kaanii kitaaba kana bitadhaa isiniin hin jedhu. Harka keessan harka akka seenuuf maal barbaaddu jechuudha? PDF kan barbaaddanidha jechuudha. Warreen PDF kitaaba kanaa barbaaddan immoo gara keessaa dhuftanii na gaafattan sinifan kenna. Yoo barbaaddan imeelii keessan irratti, yoo barbaaddan bilbila keessan irratti, yoo barbaaddan karaa miseenjeraa, karaa telegiraamii, karaa feesbuukitiin, karaa barbaaddan yoo dhuftanii na gaafattan sinifan kenna. yuutuubii koo irratti yookaan yuutuubii Hayilee Tuub jedhu irra yoo dhaxxanii baakgiraawundi iskiriinii koo yoo laaltanii, feesbuukii koo, telegiraamii koos akkasumas biloogii koo achirraa ni argattu. Daayireekti liinkii sanaa seentanii dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Namoonni PDF kana barbaaddan warri na beektan immoo gara keessaa dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Yoo naaf danda'ame koomentirra isiniif kaa'uu nan yaala jechuudha. PDF kana yoo ni danda'ama ta'ate koomentirra nan kaa'a. Ta'uu baannaan toora feesbuuk irrattis koomentii isiniifan godha. PDF kana hundi keessanuyyuu fudhattanii akka dubbistan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Garee qabdan hundumaa irratti walii qooduudhaan akka itti fayyadamtanii dhagaa kan isin gaafadhu.
Egaa faarfataa kana dhugaa dubbachuudhaaf galata guddaa nurraa qaba. Obboloonni keenya hundi akka dubbisaniif dabarsiifnaan jedhee natti kenne jechuudha. Bilisaan irraa fayyadamuu akka dandeenyutti faarfataa kana argachuu yoo barbaaddan lakkoofsi bilbilaa isaas asirra ni jira waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa isaa bilbiltanii fi dubbisuu ni dandeessu. Telegiraamiidhaan dubbisuu ni dandeessu. Lakkoofsi bilbilaa isaa Duwwaa 919 34 27 49 dha jechuudha. Warreen kaan immoo garee qabdan hundumaa irratti fudhattanii PDF kana erguu ni dandeessu. Yoo dhuftanii na gaafattan isiniifan kennaa. Bakka jirtan hundumatti Waaqayyoon isin haa eegu. Egaa namoota akkana tola nuuf oolan immoo jajjabeessuun nurraa eegama waan ta'eef jechuudha. Waan itti gammadeefin isiniif qoode egaa kana koppii gootanii akka haala kanaatiin koppii gootanii deebistanii peest gootanii walii qooduu ni dandeessu. Barreeffama asirra jiru baay'ee namatti tola, itti gammaddu. Dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Namoota akkanatti nu tajaajilan, namoota akkanatti fedhiidhaan tajaajila gaarii nu kennan jajjabeessuu qabna. Barataa ta'eetoo jiru haala kanaatiin qopheessee nu biraan ga'uusaa itti gammannee fudhachuu qabna. Hundi keessanuu kitaaba kana akka fudhattan maqaa Waaqayyootiin isin affeerraa. Egaa bilisa. Gara fuulduraatti immoo kitaabolee biroos hin jiru. Faarfannaa hedduu ni jira, walaloon hedduu ni jira. Haala kanaan kan qophaa'e yoo isin kana dubbistan, yoo isin kana itti gammaddan isiniifan ergaa. Isa kutaa biraa irratti immoo isinittan hima. Kana dubbisuu fi dubbisuu dhiisuu keessan erga wadhee booddee isinii kenna jechuudha. Har'aaf gaa waan itti gammadeefan, waan itti gammade kanammoo obboloota kootiin ga'uun qaba jedheen isinidee. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u. Faarfataa keenya irra deebi'uun Waaqayyoon bara tajaajila isaaf haa eebbisu. Jabaadhaa. Haayilee tuub sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Bakka jirtanitti Waaqayyoon isin waliin haa ta'u.